Boota isinii fi WhatsAppaati. Boota WhatsApp. Iya, boota WhatsApp. Boota WhatsApp yoo kan caacan jiyo. Boota WhatsApp. WhatsApp baame. Me ittimi. Ittimi akka bakka kanaatti jima. Yalla. Halo. Buusii jira. Ammoo maallaqa barbaadiiti. Narraa buusi kalaas akkuma fedhan haa ta'ani. Mootummaan Yaayoomina akka tasii qixaatama maallaqaan qabu bira. Adubaan gayoomina asii qixaatama akkatti shashalata deemee. Hallo. Awo gurbaa ular rabanii fidi. Ola. Ayya. Hot. Maali gaama garamni. Awo kan korsen. Hot. Korsen kok sampai. Malah kamu tak korsen. Berani jiro, malanya barang. Minta batin. Sore. Kertas. Tay tawa. Jadi. Wal mo tetus, wana tu. Dalagatnya terang sini asik debu yo. Bar la yo dua tadi sih. Bakka takka gartee hukuta kan nama jesun. Mak firana. Sigalte ada sun. Yo duutes takkatti. Sigalte arras borus wan bira akkasittiin haga lubbuun teessi baatutti. Amma immoo tolaanii amma wayitu kam teettu kam leer. Shanshana ta'an siiduu fi kun adaba sittiin fakkaatin. Duuti waan haalii hojii. Nama wal beekumi akkamitti Namni wal beeku yoo makkanaa wal godha namni wal beeku. barsiin na wallaalee. Maal hin beeknati. Si wallaalee. Si wallaalee. Eega akkas taate maaliif afaan arbaanatti haasa'e? Si wallaalee sin beerree baran ammallee sin beeku. Ammallee na beektu. Sin beerree baran. Nama duraan beekan wallaalanii mi? Sin beekni baran mallee. Abbaan sin fakkaate barbaade sammuu teewweessa. Baramma nama na fakkaattee nama sana iyyees hin qabne osumaan beekuutti si qabe. Si beekeetti si qabe. Kana ni wallaalte? Sin beekni kaan. Akkasii hayyee na beektaati. Amma bar karaa gabaabaa jaartiin isaa sana dheengadda guyyaa dhiyoo tana irra bilbilisanii mila koyisii irra bilbileetiin si galtee haa dubbisu maallaqa gartee gaaf sanarraa buufte amma ergitee yookaan jaartiin ta'e ergitee feetu biyyarraa feetu asii karaa feetee laal dhaggeeffadhu amma karaa gabaabaa feetu biyyarraa feetan asirraa maallaqa amma ganda buuftanii ammaan si gallaqqisa. Si rakkisu waan si rakkisutti fakkaate. Ammoo hanga yoo maallaqan buufne si galtee. Maallanii dirqamaan buusu abadan hin jiru. Maallanii dirqamaan buuftu hin jiruumi. Hin jiru. Ayyee dubbisi laa namna gadi. Amma. Maal jedhiin dubbisi? Maal jedhiin dubbisi? Waan jettee dubbiftu barbaadda dhuftee waan jettee dubbiftu. Dhaggeeffadhu. Haloo. Halo, dhaggeeffadhu. Ono dubbisi laala abbaa mana keeti. Dubbisi haala hojiin dubbisi. Maal jedhiin dubbisoo? Maal jettiin dubbisa? Ono dubbisi. Haala hojiin dubbisa. Halo achi. Oh. Halo. Nagamu. Manjiro wallahi uno. No shanshara tanda idani akara nakita tu jiran. Halo. Oh. Maallaka buusi jani shanshara tanda idani nakita tu jirani. Sawai tola abo maallaka buuftu. Oi bufta malaga bufna nargiti malaga. Maallaini maallaka kiyya maallaini ni naabuusu bar maallaka kiyya. Tolani isini bina jasa. Awak tim tamo. Nare geeffadhu. Shanshara tanda idani ti. Nakita tu jirani beeta. Bar shanshara tanda idani nakita tu jirani jammai. Kumari bala marani buftani. Allah kumari bala mam teo maallaka kaya sumana ra bachiti buufame garde salma daawar baataatiis. Maallaqa
kuma shantam amma feetan biyyatti feetan asirraa feetan biyyarraa kara feetanii dabarsa sanii achi gallakkisuun guyyaa sin jiru. Sababni niin qabeef jabuutiirraa fidee Abdulqayyim na gurguratee na biraa deeme. Ani laa ammaa qaama kiyyarraa Dallala dura kaya. dallala turee jaarsi ka'e. Otun takam. La. Dallala tur Haram ofti. Haram. awwatti dubbadhu usii hojjaa. Dachi yela garagali dachi yela ofe dachi yela. Awa ittiin dubbatuuti. Amma mee akka fedhanis haa ta'aniiti. Haadho, hiika achi. Buusii jira moo? Ammoo maallaqa barbaadiiti. Narraa buusii ralaas akkuma fedhan haa ta'ani. Mootummaan Yaayomiin akka taasii kitaatama maallaqaan qabu bira. Adubaan gayoomiin asii kitaatama akka tiishe shalata deemee. mootummaa mi haadha mootummaa fidaa mootummaan haqanas rudhoysiti. Maaliin dhiifadha yoo guutuu keessanuu akkaan isa hidha kanatti shanshalataan isinii duutaa guutuu keessanuu. Yaa boommoo numa dhaadattanii gam. Amma bootaa isinii fi wasabaati. Boota wasafta. Boota wasafta. Boota wasafta bi hooqa cancanji hoo. Boota wasafta bi. Wasabii baame mee ittimi haa bakka kanatti jimma yalla. Bootaa si wasafa mee wasabii baa. Isiin qabeetti na sibira fidu ta'a. Waliin tatteenyaatti baatu. Ilmaan kiyyaa guddifadha. Maallaa kiyya buusa. Isin maallaa kiyya buusaati ilmaan keessa guddifadha. Akkana si godha. Bar maallaa kiyya kan hin gaafachuu jiru. Maallaa kiyyaan. Nama gurguratu bariisin. Akkana si godha. Bar. Awo calji gai calji namu santa. Diteris met. Namu santa calisi. Kana. Awo kiyya kana tikat godha gaafa buusina kan godhate kana rage. Akkana si godha. Mee isinumaan laalaawiti wal gurra dhaqoota mee. Hakara. Mootummaa ibsate. Kalaaf eega tana jette numaamma laal hiyya qofan gaafadhu maallaqa ka Oromoo guutuutiin gaafadhaa kam jettaa hayya maal. Bilbileetiin ragaan rabbaasa. Bilbileetiin ragaan rabbaasa. Dufan nijiran. Ninki jiba jechuudha. Ninki namni maal ergata? Namni maaliif na ergata? Hayyeegaa si gadda itti si uuma isii tolu dandeessaa maallaa yaa buusu. Watiyaan tumta furtoota kan Dandeessaa itti kileetara beekame. dandeessaa naa buusu maallaa itti dubbadhu amma naa buusu amma halkan eddana uudaa si godhaa bula uuda wayitu qaba ni agarta gaa halkan eddanaatiin irraa si dalagaa bulaaf jaarsa ka'e. Ameera raamru kileetara laalu jiru. Laal qilleensarra laalatta qilleensarratti tamam qilleensarratti agarta waan ni godha. Akka inni fedhe. Qilleensarra na baafteeti mootummaa mi waan feete hojii jiraadhu waan feete waan takka fittu. Gareedhaa miti mootummaan asii anuma kana nasummaatti gartu kanaa mootummaadhaa kam jettaa.
fidigaa akkuma akkaan isa godhee agarta. Ammetti ni mala kamera kan irra ramsa. Hin dhaamsinu kaamera. Hin dhaamsu kaamera. Hin dhaamsu. Dafi imma fuula namaa duratti maallaqa jabuusi. Ni buufta. Amma halkan edanaa kana dabarsuu laal maallaqni yaa halkan edanaa kana dabruu baate taanaan dhaggeeffadhu. Kamera irra ramsi kan Hin dhaamsu kaamera. Hin dhaamsu. Dafi ammatti himi maallaqa jabuusi. duba kamera dan mala kan. Hin dhaamsu kaameraa duratti sirraa buufanna maallaqa. Kaameruma kana duratti lakkoofsa wanni hawaalaatiis gartee amma sitti himee si kanneen jaartii keessatti himte amma maallaqa jalaa dabarsite. Ni hanjamta. Bar kamera ramsi hin jedhu. Hin dhaamsu abadan hin dhaamsu. Oromoo guutuu naa gartu. Oromoo guutuu gartee gurguratteeti nama gartee hanga qubattee gatteessitti. Garaan si gubate. Kilorooksii dhugu kilorooksii. Kuna tuh dah kuna makanan kita. Bar kana kita bar namni hidup bar daga rabbi bar. Aw kilorooksii dhugaa sakam silaa wallahi awoo duuba. La bota sana asli bahkan dicawli kaisa pasal dicawli titi. Baba do. Amma gabaabduu tirisi isa cufi na dhaamsi. Dijef nao. Amma boota gaa bilbilii jaantiin ta'e sagalee wal dubbiftanis takkan jirtu takkitti dara beekti. Wanni takka amma maluma gabaabaan si dubbachuu jira karaa gabaabaa. Kaameraa dhaamsi fi maal kana dhaabi la kaameraa duruu hir'aami. Amma bara uleenis hin tuyne amma si galtee maallaqa jaal kan edanaa kana naa dabarsi. Ni dabarsita moo hin dabarsitu? Dubbadhu afaan. Dubbadhu. Siimiti fakkaataan keetu wilii hafuun ta'u kana godhu. Fakkaataan keetu ashahideedha. Nama akka fayyadadhu. Dhaggeeffadhu. Yoo kan irraa qabaatte firraddu shahideedha. Namayyuu akka fiitiran ni du'a bar. Ati haqa qabda amma? Hin qabee akka. Maal qabda haqa? Kana qixaatamuun kunuu haqa kiyya kunuu. Maan amanii nayyee? Badii takkan malee akkana qixaatamuu jira. Hayyee amanii bara naa dabarsiinsi Bar badii takkan malee qixaatamuu jira hin jedhu. Amma naan dabarsite jechuudha. Maalis si dabarsa? Maallaqa ija gaaf sanii Kan naan malee dabarsite. kan inni sirraa fuudhe. Kan inni sirraa fuudhe. Jarri ati jira Maallaqaan lakkooyitiin kan inni sirraa fuudhe. Aboo maallaqaan asi kafalee si. Anaa akka ijaan sirraa fuudhe. Okkona si godha. Oh iya, Bal dubbiin harkatti si kannee fi maali kanaaf ati dallaala guyyaa gartee ati dallaalami akkasumti. Anaa maallaqa san buusisiise immoo nama biraati. Abbaan fedhe haala tunu ilaa su'uudiidha waa takka Abdulqayyijaan naaf beeka. Barbiiti obsi maallaqa jabuusitti san biitii kun 15 Jabuutii keessa warri jiru jechuudha. Kun kudhaniini ilaa Yamanas baaniyan. Kasimi maallaqa yeroo sanitti amma 8 ilaa Su'uudii humni 50 humnu gahaa waan Abdulqayyitiif kana firraa dhiisii jettee bakka Abdulqayyii sanitti yeroo agartee boo maallaqa waan wanni dhaa hunda isattiin kanneen wayitaan hin juusan si galtee barsan baariichitti hafee hiilaan jenne. Kunoo gaarra baariichitti hafee jiramu. Awali ban malak ni bufumu. Sambaariichitti hafee nasru maal jettee natti hin dubbanne booti. Itti dawwaleetiin buusiisa. Kaameraa dhaamsaadhaan jiru jira amma. La. Nama dhaamsaa gaa kaameraa. Mit kaameeruma dura Maali buuftan. kaameraa nama dura kaanii. Kaameeraa dura maallaqa jalaa buuftan ta'u. Kaameraa duratti sirraa fuudhe moo? Laal maallaqa yaa uffata bire kaameeraa dura taa'eetiin dhaggeeffadhee akka Oromoon tun gartutti maallaqa jisan fudhadhee guun fudhadhee. Kun olaa Oromoo golla kisee ishee keessi lakkise. Sani ala walaa kaameeraa walaa maalla irraa cufii hin jiru. Abadan. Namni biraallee sitti as bahee maallaqa gartee ati akkas goote haasitti as bahee maallaqa san dhufee anaa wajjin haqa isaa barbaaddatuuf kaameraa duras kaa'eera. Nama biraatiif nin kafala. Namni narraa qabu yoo jiraate nin kafalaaf nama biraatiif. Garuu dirqiidhaan abadan kaameraa fuula kiyya dura keessanii abadan uma buusu. Jaalattu jibbitu. Abadan uma buusu abadan. Impuutuumi. Wagga ta'u kana yaa. Ajjeeftanii tuma asii keessa iddoo kiyya mana kanaa keessa ganna shorreessitan malee hin jiru. Gasi shorroise. Gara laafummaa laftee jirti yoo. Kaan ajjeesaa hunda ammaa sitti. Osoo Oromoon naa gartuu kaan ajjeesaa hunda.